Jolle. Abo jolle. Bishaan salaata gabbida. Dabaame waytiin kunis gaa wayitii haati ilmoo dhaabbanne sani. Dafa. Abbaa kiyya. Galatoomii haa. Obbo Abdallaa. Woo. Garee misooma kanarraa Haa. kan isinitti dhufne Haa. gaheen hojii keessanii maali? Gaheen hojii xiyyaa kaa'uun ana birattu argama gaa chaappaan kiyya ni gartaame. Ani qotee bulaa. Qotee bulaadha. Qotee Akka bulaa. laallu kanatti ooyiruun teetun tanama hundarraa haalaan adda. Akkami sila haala kamiin kaatee as geesse odeeffannoon hawaasa irraa qabu fudhatiin dhufe obbo eenyu siin jedhama maqaa kee wajjin bari. Ana. Maal na qabda boo? Umaatii miti abba. Akkasi. Maqaan kiyya Abdallaa Said Baruuti. Abdallaa Said Baruu. Yookaan Abbaa Kadiiroo naan jedha. Abbaa Kadiiroos Abdallaa Said Baruu jedhamu abbaa Kadiiroos yoo Boo waanuma qabanii nama yaamu wayya. Garuu maqaa kiyya kanallee waan quufne. hin quufne Hin quufne maqumaan na yaame. maqumaan si yaamu wayya Abdallaa Abdallaa Said Baruuti. Said Baruu. Abdallaa Said Baruu ayyaa akkan odeeffannoo qabu tatiin kun qotee bulaa cimaadha. Takkaa magaalaa dhaqeen beektu. Mee magaalaa tana sababni ati hin dhayineef odeeffannoo hawaasni nu gaafadhaadha. Magaalaa dhaqee horii isaa gurgureen beeku. Loojii isaan gurguru. Jimaa isaan gurguru. Waan qaba qaachumatti ko oomisheen numa nyaata malee waan takka magaalaa geesseen gurguruu jijjiiraman fiduu waan dhaabee tana horii nyaachise kan magaalaa geessee gurguree makiinaa faan bituu maaliif horii isaa manatti oli qabamee jira. Maaliif waan magaalaa tana irraa dheessee nu gaafadhaadha jedha hawaasni. Mee ati maal jettaan isaanii? Horii magaalaa geessuun bu'aan qabu. Maaliif bitaan kortos mirgaan kortos walga'iin kooraadha. Walga'iin kooraadha akkasii. Kanaaf gartee wannummaan horii gurguraniif san mee maali? Wanni horii kee mooraa oofteef achi gahitee jallaaba horii gahitee gurgurtuuf san maali? Akkana fakkaatutti gaa horii faa furdisee namni loojii qotee midhaan garagaraa qotee wanni inni oduuf akkana fakkaatutti akka nama tokkotti akkasumas jee yaada namu horii furdistee gurgurte kana walitti qabdee qarshii tana tujjaara taatee dukkaana bantee makiinaa bittee faa ittiin hawaasa tajaajiluuf. Akkasii. Ittiin hawaasa tajaajiluuf namni gartee akkas godhu. Duuba gaafa makiinaa bittee uummata ittiin tajaajilte boodarra maal godhu? Sanbooda moo? San booda. Sanbooda gaa makiinaa ni dhaabdaa. Makiinaa ni heddummeessitaa, faabrikaa ni dhaabdaa, kaampaanii dhaabdaa. Sanbooda abbaa qabeenyaa taatee namooti qaacarte teessee nyaatuuf egaa. Duubaan dhaabbaddeetti nyaatu jira abbaa kiyya. Gizeen alaaltu dhaabbaddeetti nyaatu jira. Awwa dhuga baan ta'ee teessee nyaatu jirta. Kabajamoo maamila keenya Abbo Abdallaa Said Baruu Abdallaa Said Baruu annan gammaa duba dhaabbaddeetti nyaatu jira dhuga baana. Eega booddee kaampaanii dhaabdee miskiinatti qacartee teessee nyaatuuf ta'e. Innis ammumaa waan qotallee maaliif magaalaa keessaa taa'eetti nyaadhaa jee jira. Qarshiin sin barbaachisu qo'e. Qarshiin nan barbaachisu. Qarshii waa takka waan namaa gootu hin qabdu. Qarshii numaa bakka qarshiin jirtu. Hattumaa fi gartee waanuma hin taanetti jala deema. Waan taane jala sheexaana qabdi. Sheexaana qabdi. Sheexaana qabdi. Kanaaf horii keechi magaalaan geessitu. hin geessu. Aannan isaatti hin gurguru. Hin gurguru. Waan bakka zayitii fa'aa maal fayyadama? Wanni kasalliixaa loojii maal wanni adda addaatu Oromiyaa keessa jirti. Dhadhuma fa'a. Kanuma fa'aan fayyadama. Gartee karaa aadaa Oromootiin gartee. Kanaaf karaa aadaatiin itti fayyadamuudhaaf murteesseetiin itti seene waan kanatti. Itti seente jechuudha. Amma hawaasaaf dhaamsa maalii qabda? Kan isin hordofaa jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa Maandeellaa Tiyuub sabskiraayib laayik godhuudhaan bira dhaabbadhaadha. Odeeffannoo kana qotee bulaa cimaa Abdallaa Said Baruuti hojii haasa'u jira. Abdallaa Said Baruutiin akka as bakka jirru tanatti nama beekamaadha jechuudha akka biyyatti. Namni kun qotee bulaa cimaadha. Muuxannoo takka sarara fudhaa haala qaala'insa magaalaatiin wal qabatee hojis kanaaf kanis odeeffannee waan qabnu hin gurgurru jabeeffannee teenyuma nyaannaa qaala'insi isaanii isaanumatti haafuu qaala'insi nuti nu barbaachisu waan keenya dabarsinee kaartoonatti hin jijjiirru jechaa jira inni wanni keenya nu sotteessu malee kaartoonni waan bu'aa hin qabneef.
waan sirrii gootan illee akka nam tokkotti nu hubachiiftee jirta galatoomis hin jaa mee dhaggeeffattoota keenyaaf qotee bultoota akka keetii haafeef maal dhaamtameeti gara keetii. Qotee bultoota gartee qotee bultootaa fi uummatuma gartee as keessa jiru kanaafu wanni nan dhaamu qaala'insa jireenyaa jedhanii ifumaa walitti bahanii ifii walitti bahanii kara kaaniin as deebi'anii magaalaa komatu. Magaalaan sun maali? Isaan. Magaalummaan sunu isaanii walitti dhufee magaalaa ta'a malee magaalaan wanni biraan jiru. Fintaati hin jiru. Kanaaf anamma qaala'insa jireenyaa maarree waan jedhan hunda irraa bilis. Bifti teessu siin qotee bulaa kan jedhate waan keef maaf nyaata jetta. Waan keef maaf nyaata jetta. Tokko nam tokko geessitee kiiloo irratti qarshii takka naggaadee kamee mootor fi dhiibee. Akka inni irraa milkaa'u hin godhan. Hin goon. Mana dhiifattee nyaatu jetta bifti teessu siin qotee bulaa kan jedhata jirta. Kanaaf ani uffataa fi waan takka takka kan magaalaa malee hin argamnellee. Argamnellee. Akkamiin godhaa? Ijoollee laal uffatuma gartee ani irraa fixe gartee. Sanumaan. Malee ijoollee teetiif jaartii teessuu kan magaalaa. Wayyaa hin ta'u. Yeroo ammaa tana keessatti abbaatiif mara jedhanii beektaa. Abbaatiif mara jedhan. Duba haa qabeenya kee haadha akkanatti maangoo muuzaa fi biqiltoota garagaraa oomishtee jirta. Kana hundarraa ati jechuu qabeenya hedduu qabda. Qotee bulaa cimaa kee ta'uun kee ni beekama. Waan kana kamta siin geessee yaada jedhuun qabaati dalagaa tanas ni feetaa jarjara qabdana fakkaata. Amma ammaatu barsu numa sumaaf hin dhaabbadde malee ani silaa nama garii taate waa takka gaa wanni gartee dalagaa dijee irraa daqiiqaa takka na qaban jirtu. Kanaaf wanni barbaachisu illee sanuma na fakkaata. Sanuma si fakkaata. Kanaaf uummata keenyaan ifuma gartee gatii walirra qaalessitanii waan qabdan biraa gartee dhadhaa gurguranii zayitii bitan. Dhadhaa gurguranii zayitii bitan. Amma kun faayinaa haalaan rakkoo. Rakkoo guddoodha. Yeroo ammaa kana wanni gartee rakkoo gurguddoo ta'e waan akkanaa tan. Kanaaf waan qabdaniin. Jabeeffadha. Waan qabdan jabeeffadha. Unkaan naayee buna nyaadhamne sanuu ifumaa dhaabbadhaa ta'anatti manattumaadha horii keessatti ganama faayaadha. Haalli ofii areeree dhugusuu danda'u. Karaa gabaabaadha. Jiraachuu barbaaddan. Gartee oorumatee san keessa jirti. Wanti isin barbaadan oorumatee san keessa jirti. Booga dubbii dhadheeratti amma. Kanaaf maali? Amma yerooni kahaati ilmoo dhaabbanne sani. Duba ol ka'uu fi? Oliin kahaati. Jarjara qabda? Hojjaa kanallee qabdi. Yoo salaattes kunoo bishaan ka salaatan kanaan ka dhuganis kan. Kana? Akkasire? Amma waan si gaafadhu fittee jira. Bakka guyyaa birallee walitti deebiin. Asuman jira. Asuma jirtaa? Asuman jira. Isa hunta? Kaayyee bakka. Kabajamtoota maamiloota keenyaa bakka obbo Abdallaan asumarratti ni gaajjetti qotee bulaa cimaadha. Karaa dhimma dalagaa isaa waan kuteef odeeffannoo haaraa isin biraan gahuudhaaf Maandeellaa Tube subscribe like godhuudhaan nu biraan gahaadha. Carraa gaarii.